Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan baga ayyaana qillee kan bara 2014 akka lakkoofsa bakkeetti bara 2022 nagaan geessan isiniin jenna. Sagantaa tokko qopheeffannee jirra. Qophii adda addaa Qaroo Multimedia kan jedhu irratti sagantaa tokko qopheeffanneetu kan jirru. Sagantaan kun tapha adda addaa of keessaa qaba, gaaffilee of keessaa qaba. Akkuma argaa jirtan namoonni hedduun cina kootti argamanii jiru. Warri Qaroo Miidiyaa taatan baga gara Qaroo Miidiyaa Multimeediyaatti nagaan dhuftan jecha namoota adda addaatiif share godhaa, subscribe godhaa, like godhaa. Unu wajjiniin tura. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u, kolfaa, buhaaraa, gammadaa, hiriyoota keessan biyya adda addaa jiraniif share gochaa. Nu wajjin tura isiniin jenna. Akka irraa buhaaraa wantoota garaagaraa irraa argachaa, kolfaa, gammadaa, nyaachaa, dhugaa irraa barachaa turtan abdii guddaa qabna. Gamanumaan namoota keenya hundumaa osoo wal barree faarfannaa tokko faarfannee gara sagantaa itti aanutti dabarra. Amma namoota mana bukkee jiran irraan ka'a namoota keenya yookiin keessummoota keenya wajjin wal bartuu mee gara isaaniitti sin dabarsa. Malkaamoo Addunyaan jedhama. Gaheen hojii kootii barataadha. Ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 baga ittiin sin ga'e jechuun barbaada. Galatooma. Ani maqaan koo Eebbisaan jedhama. Barataa kutaa 10ti. Faarullee akkasuma nan faarfadha. Lafa jirtanitti ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma. Maqaan koo Araarsaa Addunyaa jedhama. Faarfataa Araarsaa Addunyaadha. Akkasumas ogeessa muuziqaati. Namooti baay'een laayiviidhaan nu beektanii har'a walitti deebineerra ayyaana gaarii baga geessan. Maqaan koo Saamu'eel Girmaan jedhama. Hojiin koo hojii piroodaakshiniiti. Kaaninus fiilmisiidha. Baga ayyaana kabaja dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos nagaan geessanii ayyaana gaarii isinii jedha. Tole, maqaan koo Faarfataa Eeliyaas Tasfaayeen jedhama. Yeroo ammaa kana ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin sababeeffachuudhaaf sa'aatii kana iddoo kanatti namoota muraasa wajjin carraa argannee iddoo kanatti argamuu kootiif guddaan isin galateeffadha. Akkasumallee maatii Qaroo Miidiyaa nan galateeffadha. Baga ayyaana waggaa geessaniin isiniin jedha. Galatooma. Eshi anis duraan dursa Waaqayyoo carraa kana nuu kennu keenyaaf hunduma keenyaaf guddaan itti gammada. Garaan koo baay'ee itti gammada jechaadha. Baay'een guyyaa kana hin geenye. Nun immoo Waaqayyoo haala hundumaarra dabarsee warra ragaan nu godheera kanaafi warri nu faana ayyaana kana kabajaa jirtan kabajuufis jirtanii baga gammaddan isiniin jedha. Egaa maqaan koo Yohaannis Tolasaan jedhama. Nan baradhasi nan hojjedhasi. Baga dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaadhaan geessan isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Tole, carraa kana argachuu kootti guddaan gammada. Waaqayyos nu gargaaree haala kanaan akkaataa kana walitti qabamuu keenyatti guddaan itti gammada. Maqaan koo Daani'el Daksiisaan jedhama. Hojii dhuunfas nan hojjedha jechuudha. Kanaaf baga dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 yookiin akka alaatti bara 2022 nagaan geessanii. Tole, kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya warra kaameeraa fuuldura jiru hundumni isaanii baga geessan isiniin jechaa jiru. Lafa jirtanitti baga geessan isiniin jechuuf jaallanna. Ayyaanni kun ayyaana gaarii kan duriirraa adda kan ta'e isiniif haa ta'u hunduma keessaniif isiniin jechuuf jaallanna. Hunduma isaanii wajjin wal bartanii jirtu. Akkuma isaan ibsatan obboleessi keenya Araarsaa yookiin Eerrooy Studio kan jedhuu fi Qaroo Multimedia kan jedhu kan isaan kan hundeeffame jechuudha. Subscribe gochuudhaan studio isaatti faarfannaa keessan qindeeffachuu akkasiin dandeessan asumaan isin gaafannaa. Akkasuma obboleessi keenya Saamii Production hojjechuudhaaf kan beekamedha. Hundumni keessan kan beektan ta'uu danda'a. Akkasuma faarfannoota garaagaraa hojjechuu irratti hin argama. Kaaringii waanota adda addaa kana hin godha jechuudha. Isa dubbisuu dandeessu magaalaa Amboodha kan nuti argamnee jirru. Isaaniin argachuudhaaf obboleessa keenya Araarsaa yookiis immoo Eerrooy Studio argachuudhaaf Rift Valley fuulduraan asii olii meetira 100 seentanii mana muuziqaa Eerrooy Studio argachuu ni dandeessu. Akkasuma Saamii Production argachuudhaaf Haacaaluu Yuunivarsiitii Haacaaluu fuuldura Eerroochi olii dhaqxan harkuma keessan bitaarra yeroo laaltan Saamii Picture kan jedhu argattu. Kaaninus Film jedha YouTube'n isaa. Subscribe godhaa, like, share godhaa, deeggaraa bukkee dhaabadhaa isiniin jenna. Amma immoo keessummoota wayiin isin barsiisaa. Keyboardii duuba kan taa'ee jiruu fi kaameeraa duuba kan taa'ee jiru isin wajjin walan barsiisaa. Akkasuma namoota meeshaa biraa kan jiru kun obboleessa keenya Saamu'eel jedhama. Wal baraa isiniin jenna. Baga geessan jechaa jira obboleessi keenya Saamii.
Akkasuma kaameraa duuba kan jiru obboleessa keenya Eeliyaas Addunyaa yeroo hundumaa editing viidiyoodhaan kan jiru jechuudha. Faarfannaa keessan isa biratti viidiyoo isaa edit goosifachuu ni dandeessu jechuudha. Obboleessa keenya Eeliyaas Addunyaa baga geessa isiniin jechaa jira. Hunduma keessanii dhaggeeffattoota keenya obboleessi keenya kan inni hunduma keessan biraa ga'u isiniin jechaa jirra. Akkasuma obboleessi keenya tokko tasa dhufee lixeera booda eessaa dhufee akkasuma hin jenneef obboleessa keenya Tamasgeen jedhama. Obboleessi keenya Tamee baga geessan isiniin jechaa jira. Baga geessan ayyaana qillee isiniin jechaa jirra. Hundumni keessanii bu'aaraa gammadaa kolfaa bashannanaan faana tura. Amma immoo waaqeffannaa xiqqooshii walii wajjin waaqeffannee gara tapha keenya isa itti aanutti dabarra. Faarfannaa tokko walii wajjiniin faarfannaa hundumni keenya isin warri nu hordofaa jirtanillee nu wajjiniin tole nu wajjin tura nu wajjin waaqeffannaatti galleetu jirra kallattiidhaani hundumni keessan walii wajjiniin faarfannaa jechuudha maatiin keenya hundumtuyyuu akkasuma qaroo multiimiidiyaa daawwachaa kan jirtan hiriyoota keessaniif sheer gochaa nu wajjiniin tura qophiin keessan yeroon keessan hunduma keessan nu wajjiniin haa ta'u nu hordofaa nagaan tura. Sambadu matuma
nageessaan baduu matumaa mee hin dagatamu matumaa hin dagatamu matumaa nageessaan baduu matumaa oolmaa keessa kan dubbadhee isa kaamirra talwee jeesanaa waqachiiseera sammuu koo keessa hiriiree tuttuqee na dudubbisa arganii riba koo keessa guyyaa suutu karaa deemu na dhaabee na haasofsiisa inni sukaa jechi danda'ee Ansa ko kam toji ke gitar Inu kanis pakke sare Jalale gar golgota Amin 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 Anggaru wae ke wanan jedu baye kaba Kangara sejipsu jejanaba Isa kamdu paden isa kamini modisa Gota ko gatike mantu basa Anggaruai ke wanan jedu baye kaba Kangara sejipsu jejanaba Isa kamdu paden isa kamini modisa Gota ko gatike malku basa Mega dijera ujena Gada anjela olo jadi Mana korna tat bekam Sipi kamu nawi kot Mokitai anak Gada anjela olo jadi Mana korna tat bekam Sipi kamu Yesus kabenya ko gomsa ko napuna ko bakabua ko Yesus kabenya ko gomsa ko napuna ko bakabua ko Nakate abarama tate ipate oda kona kute Nangu mata korentira Jalali kena lupa Nakate abarama tate ipate oda kona kute Nangu mata korentira Jalali kena lupa Nangu mata korentira Jalali kena lupa Nangu mata korentira Jalali kena Erkati jirate karora ko kesa malure sodamo ija ko chiarge oto chilabatu etoda tapiko Erkati jirate karora ko kesa malure sodamo ija ko chiarge Oto cilabatu Idora dapiko Simanagari Angka pamari Simanagari Bet Angka pamari Abata purani aboni Arkisan tinan supe Taljede dakundandau Sinaka selapan kupe Abata purani kamu Abata purani kaboni Arkisan tinan supe Taljede dakundandau Sinaka selapan kupe
Oti ke latte na bilchite Ilma dhuguu hin danda'u Ilma makee naaf hin ga'u Garaan koo si jaallatti keessi koo si filatti Garaan koo si jaallatti keessi koo si filatti Namatti namaa hin jibbitu namatti fayyadamtee hin gatu ni baata maalummaatti kanaaf gadi koo si jaallatti jaallatti namaa hin jibbitu namatti fayyadamtee hin gatu ni baata maalummaatti kanaaf gadi koo si jaallatti kanaaf lubbuun koo si jaallatti kanaaf lubbuun koo si jaallatti kanaaf lubbuun koo si jaallatti Kanaka wakayo, kanaka wakayo, kanaka wakayo. Kanaka wakayo, amin amin. Kanaka wakayo, kanaka wakayo. Alam sabi galani, orfin nuntu kasani. Inna ganabi barama barati. Alam sabi galani, orfin nuntu kasani. Isa ganabi mo bigenya, ay di famu makansa. Barama barati. Kana akka Waaqayyo. Haleluuyaa. Waaqayyo gooftaan macaa sinaa eebbisu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nu faana akka turtan abdii guddaa qabna. Waaqeffannaan keenya akkasinitti tole. Abdii guddaa qabna. Waaqayyo hunduma keessan lafa isin jirtanitti sinaa eebbisu. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ammayyuu nyaacha dhugaa bu'aaraa unu wajjin turraa. Waaqeffannaan jira. Akkasuma gaaffiin garaa garaa jira. Aktingiidhaan jechuun kennaa addaa namoonni qaban wanti isin argitanii hin beektan hin beekne namoonni isinitti mul'isan gidduu kana jiru. Qophiin keessan unu wajjin haa ta'u lafa kam kan jiran namoota biyya kam jiran sheer godhaa adaraa biraan gaa qophiin keenya qophii bareedaa tafe amma kanatti aansuudhaan qophii tokko qabna akka carraa ta'e fandishaan na bira ga'ee jira waan ta'eef tokko afaanan kaawwadha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ammayyuu turtiin keessan unu wajjiniin haa ta'u amma kanatti aansuudhaan faarfattoonni nu gidduu jiru namoonni adda addaa nu gidduu jiru waan ta'eef isaan wajjiniin mudannoo tokko tokko lafa sagantaatti haa ta'u yeroo faarfannaa hojjetan haa ta'u waan isaan mudate isaan wajjiniin yerootti dhageenyee kolfinee haasofnee irraa barannu hin ta'a. Qophiin keenya itti fufeeti kan jiru kanaaf unu wajjiniin turaa. Faarfattoonni faarfannaa ayyaana kanarratti isin biraan gaa turan ni jiru baay'een isaanii gidduu kana jechuudha. Isallee mata duree isaa wajjin maal akka ta'e isiniif ibsaa yerootti deemnu ta'a akkasuma mudannoo garaagaraa lafa konfiraansii deeman iddoo tokko tokkotti gaggabaabsinee qophii keenya isin biraan geenya amma yeroon kan faarfattootaa fi warra bakka tokko tokkotti namoota wajjin wal arganii mudannoo garaagaraa isaan mudate irraa dhageenya. Mudannoo tokko ofii kootii isinitti meetan gara warra kaanitti isin dabarsa jechuudha. Ani egaa akkuma beekan faarfataadhaan faarfadhaa takka takka jechuudha. Mudannoo tokkotu guyyaa tokko nu mudate jechaadha. Faarfannaadhaaf lafa tokko deemnee turre akka carraa ta'e namoota wajjin deemnee qabna ture jechaadha. Namoota sadii deema konfiraansii akkuma beektanii raajii lallabaa wangeelaa fi faarfataadha. Gaafa lafa sana dhaqnu seexana namni baasuu jaallatu tokko ni jira ture namichi tokkochi keessa. Nama jaarsa wayiitu gara walakkaa taa'a. Jaarsi wayii gara walakkaa taa'atii jedha yeroo lallabamu yeroo kadhatamus jedha hin bubbutama jechaadha. Hin bubbutama. Namichi kana dura dubbifneerraa nu dubbiseerraa maqaa isaa barreerraa Abbota Shoomaadha kan inni jedhamu. Hin bubbutama ennaan tajaajilaan kun tajaajilee namichi kun gaafa akkas ta'an arguuti.
gara nama kanaa dhaqe Yesuus sim jedhe bayirraa bayi jedhee toofee bubbutame namichi kuni innaan boodarraa watuma kanaan jiranii namichi kun itti fufee gaafate maqaan keenyudha innaan gaafanni gaafatu tashoomeedha jedhe seeda namni jechaadha namichuma fayyaatu achi taa'ee ture jechaadha mudannoo baay'ee akka qabdan abdii guddaa qabna kana kan caalu baay'een isaas ni jira nu bira amma faarfattoota keenyatti dabarree isinis mudannoo qabdan akka wal bukkee jirtanitti walitti maal dhaggeeffattoota keenya ollaa keessa waamtanii buna wajjin dhugaa nyaachaa akka jirtan abdii qabna ollaa keessanitti mudannoo keessanii maa sagantaa kanaa booda amma garuu turtiin keessan wajjin haa ta'u mee faarfattoota nu gidduu jiran irraa mudannoo tokko dhageenya jalqaba obboleessa keenya araarsaadhaafan kennaa carraa isaa jechuudha. Mee obboleessa keenya araarsaa maal mudatee faarfannaa inni ayyaana kanarratti kan isaan hojjetan ni jiru gurmuudhaan isarrattis ta'e kan biraarrattis yaada kan qabu jiraate nuuf qoodee gara isattaa nutti dabarraa turtiin keessan wajjin haa ta'u gara obboleessa keenya araarsaa laala. Carraan irrattanii fi keessumaa ayyaana kana sababeeffachuun qaroo miidiyaa waan tokko simbiraan ga'ee jira faarfannaa bareedaa tokko qabannee dhufnee jirra faarfattoota hedduu wajjiniin qaroo miidiyaa sabskiraayib laayikii sheer gochuudhaan hin argattu faarfannaa kana namoota hedduudhaan walitti dhufnee hojjenne keessumaa faarfattoota baay'ee bebbeekamoo bara keenya keessa waaqayyo kaase keessa faarfataa Salamoon Alamuu Eliyaas Taayyee akkasuma Daani'eel namoota hedduu kan ta'an as keessatti hirmaatanii jiru faarfannaa kana gosa hedduudhaan qindaa'ee simbira ga'ee jira faarfannaa kana qindeessuudhaan hojjechuudhaan haala garaagaraa mijeessuudhaan namoonni hedduun irratti hirmaatanii jiru akkasuma obboleessa keenya Saamu'eel Girmaa hojii kana waraabbii editingiin namoota hedduun hojii kana irratti hirmaataniiru faarfannaan kun yuutuubii irratti argama qaroo miidiyaa irraa hin argattu jechuudha ayyaana kana sababeeffachuuf faarfannaa isiniif gadhiifamedha. Kana malee yeroo baay'ee nuun miidiyaa irratti fuula hawaasaa irratti laayivii hin mul'annu namooti hedduu hin argitanii laayivii har'aa dhufnee isin dubbisuu dhufneerraa mudannoo tokko gamanumaan isinitti himuu barbaanna. Mudannoo akka kootti na mudate keessumaa hojii dhaabbaanee waraabbii dhaabbaanee mudannoo tokko nu mudate mudannoo hedduu qabna seenaa jireenyaa hedduu sin qabna yeroo dhiyootti. Kitaabaanis fiilmiidhaanis hin qaqqabsiisuu yaalla yoo waaqayyoodhe garuu amma mudannoon tokko kan nu mudate magaalaa Shanan waraabbiidhaaf adeemnee turre yeroo tokko magaalaa Shanan dhaqnee guyyaa guutuu namoota kaameraamaaniin namoota 3 taanee deemnee waraabbiidhaaf faarfannaa waraabnee akkuma xumurreen halkan hundumti keenya dadhabnee gara hirribaa dhaqnee rafnee akkuma rafneen sa'aatii garuma galgalaa rafnee jechuudha baay'ee dadhabneerra waan ta'eef hundumti keenya hojjechaa waan turree fi guyyaa sana halkanis hojjechaa turre gidduu sana baay'ee waan deddeebinee hojjenneef dadhabnee rafne sa'aatii 2 rafne ani dafee rafu maaliif muuziqaan hojjedha yeroo baay'ee waan ta'eef yeroo dheeraa turee rafaa gaafas garuu baay'ee waan dadhabeef sa'aatii 2 hin rafe akkuma sa'aatii 2 rafeen sirkii koo noormaalii wanguuttadhee sirrii wanguuttadhee rafee nama tokko wajjin hin rafnee amma maqaasaa hin dha'u hin beektu waan ta'eef namooti baay'een keessanii gaafa rafnee kaanu halkan sirkiinsaa sa'aatii 24 itti guuttateera ankoo isuma 12tti guuttadhee sa'aatii 24 jechuun isuma sa'aatii 6 yoo ta'e 12 jedhee isinii lakkaa sa'aatii 7 yoo ta'e 1 jedhee isinii lakkaa isa booda 2 taanee bullee meeshaa hedduu baannee jirra. Halkan keessa dammaqee sa'aatii isaa ilaale namni wajjin bulee jechuudha. Halkan keessa gaafa sa'aatii ilaalu sa'aatiin kan sa'aatii 12dha. Kan koo sa'aatii 6 sirrii. Halkan keessa kaasee dhuma na kaasee nan ka'ee na kaaniin deemnaan sa'aatiin ga'eera nan ga'eera. Innaan sa'aatii ilaalu ankoo 6dha. Kan saa 12dha. Akka carraa ka'een gadi ba'ee baay'ee naannoo sana buleen beeku garuu naannoo sana nan deddeebi'aa garuu buleen beeku. Gaafan gadi ba'u jiini guyyaadhuma saafa fakkaata. Ganama barii fakkaata gaafan gadi ba'u. Hunduu inni faa alli kun inni faa ji'adha. An ol jedhee ji'an laalle garuu inni faa baay'ee balbala banadheen ka'ee fuula dhiqadhee mana fincaanii dhaqeen ka'ee adeemuudhaaf dhaqnee namicha itti qosoqqosne. Namichi banuu dide qosoqqosnee banuu dide. Arree utuma deddeebinee qosoqqosnu naannoo daqiiqaa walakkaa ture
nu banee gaafa banu eessa dhaqxe aarreerra waan ta'eef iddoo barbaanne yoo dhaqne maal si galcheenne ishii gaadhee banee gadi nu yaase. Halkan keessaatii ja'a walakkaatti gadi nu yaase sabooda baanee shaantaa keenya guurree gara shaantaa ja'aa ta'a guurree meeshaa hundumaa baannee jirra hunda guurrannee adeemne akka carraa ta'e haalli nageenyaa naannoo sana gaarii miti karaa kamiinuu hattuunis nama hin dhiisu kamtuu nama hin dhiisu jechuudha. Dhaqnee mannaaraa jala iddoo caammaa xaragan teenye hinuma teenya maa inni aduun biyya kanaa yaante hin ho'u namnis gadi hin ba'u biyyi kun maa inni hin ka'u irra faanuma amma kana inni haasofna jechuudha. Isa fuudha nama hundumtuu gadi hin ba'u ro'oota wayii nu dura tatta'a. Utuma kana inni dawwallee goddanyaa keenya sana biraa deemetti gaafa dawwallu maa inni eessa jirte nun deemuudhaan makiinaa qabachuun mannaaraa taa'aa jirra jennee innaa makiinaa qabachuun mannaaraa teenya yeroo jennuuni sa'aatiin ganaadha. Innaa goddanyaa konnaan gaafadhu sa'aatiin meeqannaan sa'aatiin innumti fuudhee manaa na bahe maal naan jedha 1:35 naan jedha sa'aatiin lakkaa 7:35. Yeroo baay'ee goddanyaa keenya maqaan isaa amma sa'aatiin meeqa ta'ee sa'aatii 1:35 ta'e jechuudha maqaan isaa. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkuma dhageessanii jirtan sa'aatiitti isaan dogoggorsee yeroo malee ka'anii mudannoo ajaa'ibaati. Qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Akka nu faana bashannanaa bohaaraa jirtan abdii qabna. Mee ammas mudannoo tokko namoota biraarraa fudhannaa eenyudha laata? Saamiidha moo eenyudha? Saamii irraa fudhanna yookiin immoo kaan ennus irraa fudhanna. Isaan irraa fudhannamee mudannoo tokko maal jedhu laata? Isaan immoo nu wajjin turaa bohaaraa kolfaa namoota hiriyoota keessaniif sheer godhaa nyaadhaa immoo dhugaa. Qophii keenyatti gortanii akka nyaachuuf dhuguun daganne isiniin jechuu barbaanna nu faana tura. Ishee galatooma anis mudannoo tokko nan qaba hojii kanarratti hojii piroodakshinii. Gaaf tokko mucaan tokko naa bilbila kiliippiin hojjetadhee deddeebi'ee naa bilbilee akkaataa itti hojjennu wantoota hunduma isaayyuu walii galleetu lafa hojiitti hojjennu hunda isaa walii gallee guyyaa beellamannee gaafa guyyichaan meeshaa hundumaa guurradheen naqaa gara gudarii kanadha. Gaafa naqu inni ajaa'ibota garaagaraa qopheeffatee namoota waldaarraas wajjin dhufee qopheeffatee na eege lafa hojii sanatti. Isa booda ani naqeenii nagaa wal gaafannee wal babbarree faarfataas baree kaameraa koo sirreeffadheeni akka amma waraabbii eegallannee jalqabnu akkamitti jalqabnu naan dhaabbate beektaa maalni naan luukii gadi baafate luukii barreeffama dheeraa qaba amma dhumaatti jira maaliidhaan jedheen kunooti faarfannaan qopheeffadhee dhufee ani saree sagaleessaa tiraakiin hojjenne istiidiyootti ennaan ati istiidiyoodha miti jedhe. Baay'ee na ajaa'ibee achumatti hojii sana dhaabne mucaa sunis istiidiyoo deemee faarfannaa biraa hojjete. Maalirra akka ga'ellee hin beeku mucaa sana. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya obboleessi keenya Saamii baay'ee nu bohaarseetu jira. Faarfataatu otoo tiraakii istiidiyootti hin hojjechiisiin gara waraabbii dhaqee luukii baafatee dhaabatee faarfata waraabamuudhaaf waan ajaa'ibaati. Egaa waan gochuu danda'amu jiru warroonni akkasii viidiyoo barbaaddootee achi faarfannaa koottaa Eerrooy istiidiyootti hojjechiifadhaa isinii jechuu barbaanna waamichi keenya. Eelaaroon istiidiyoo kiiloomeetira 100 kan ta'u asii olee Riifti Vaalii bukkeedha yookiin immoo yuunivarsiitii Gibbii Sagadii bukkee asii olee kan ta'u jechuudha meetira 100 meetira 100 kiiloomeetira hin jedhee dhiifama godhaa hin beeku dhaggeeffattoonni keenya. Koottaa faarfannaa keessan qindeeffadhaa isinii jechuu barbaanna asuma waamicha keenya isin biraan keenya. Qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Mudannoo isaanii dhageessanii jirtu namoonni hedduun mudannoo kanaa ol isin bohaarsu qabaachuu danda'u garuu yeroo keenyatti fayyadamuuf jecha gara tapha tokkootti dabarreetti kan jirru. Taphni kun amma jalqaba kana
namoota miira isaaniiti yookiin morma ol sochii garaagaraa isinitti agarsiisantu jiru. Efan iddoo kanatti kaameeraa fuulduratti sochii kana isinitti agarsiisu jechuudha. Waan isaan sochoosan hin beeknu garuu namoota kana lamaan obboleessa keenya faarfataa Eeliyaas Tasfaayee akkasuma obboleessa keenya Tamasgen sochii tokko isinitti agarsiisu gara isaanitti isin dabarsina jechuudha. Kanaaf isaan gara kana dhufanii kaameeraa fuulduratti waan sochoosan isinitti agarsiisu. Mee seeraan laala maal sochoosu laata? Waan isin sochoosuu hin dandeenye morma kanaa olitti waan teessu sochoosanii isin agarsiisu baay'eetti gammaddoodhe yaada isaan irraa laalame. Mana jayaati harka rukutaa. Mere tokkicha ano nan danda'a. Waan hin danda'amnedha. Sirriidha. Kennaa isaa qaba jechuudha. Hundumti keessanuu baga ayyaana qillee geessanii isin jechuu barbaada. Kennaa ani qabu kennaa addaattidha jedheetanii kana yaadu. Sababii kennaa kanarraan kan ka'e namoonni illee akka biraatti na ilaalan illee jiru. Kennaan ani qabu kuni gurra koo akka gurra sa'aatti yookaan gurra harreetti sochoosuu hin danda'a. Namoonni baay'een yeroo gurra kana sochoosu kun argan bakkeetti yeroo biraan naan argan mucaa isa gurra harree qabu naan jedhu. Ani garuu gurra harree miti kanuma namaatidha. Namni illee sababa gurri koo socho'u kanarraan kan ka'e namni illee yeroo waa haasaasu yoo waa dhufsee dubbachuu barbaade na bukkeen darbu isa duubaaf isa dugduuba nan nagaa isa dudduubaa yoo na ta'e dugdubatti deebisee naggeeffadha. Isa fuulduraa immoo bakkuma isaatti naggeeffadha. Kanaaf kennaa kana narra jiru kana isinitti agarsiisa. Maal irraa saam? Asinis socho'aa jira dhaggeeffattoota keenya laa. Waaw harka keessatti buusaafi. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kunoo namoota akkasiitu nu gidduu jira jechuudha. Nyaara isaa sochoosuudhaan faarfataa Eeliyaas nyaara isaa gamaaf gamanaan akka gundoo sooraa obboleessi keenya immoo akkuma nama gurra dheeraa qabu akkuma ofiisaa dubbate jechuudha. Akkuma warra sana gurra isaa akkas raasaa jira jechuudha. Baay'ee waan ajaa'ibaati. Kennaa ajaa'ibaati namoota baay'ee jiru. Kennaa akkasii kan qabani. Ani garuu harkaan otoo hin qabe waan socho'u natti fakkaatu. Guddina gurraarraan kan ka'edha laata tarii. Natti fakkaatu. Tolee amma tapha ajaa'ibaa tokko qabna. Tapha ajaa'ibaa tokko qabna. Asumarraan dhaggeeffattoota keenya lafa jirtanitti ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jennaa. Tapha kana nu faana taphattu gaaffii taphatantu jiru. Guruppiidhaan gaaffii tokko hin gaafannaa. Gaaffii kana namoonni deebisan yoo dhaban maal akka ta'an achirra jira. Yoo argatan immoo akkasuma adabbiin hin jiru jechuudha. Gaaffii kana isinillee lafa jirtanitti akka nu faana hirmaattan abdii qabna. Gaaffii kana deebisaa isinis isin nyina. Bakka lamatti qoodeetiin gaaffii kana isaan gaafadha jechuudha. Namoota kana bakka lamatti qoonna. Obboleessa keenya Eeliyaasii fi isaan lamaan achitti obboleessa keenya Araarsaa Saamii fi obboleessa keenya Sanyii asitti jechaadha. Akkasuma inni immoo isaanitti dabalamee isaan faana hojjetu tokko isaanii wajjin jechuudha. Kanaaf tapha kana taphattu jechuudha. Amma guruppiin jalqabaa obboleessa ati isaanitti dabalamta. Dhaqxee iddoo sanarra teessa dhiqii. Ati kaafuu dheenicha. Okay, tapha kana taphannameeyyuu gaaffiitu gaafatamaa jechuudha. Isaan kun sadi ta'anii akkanatti jiru. Isaan kun immoo obboleessa isaan arfan ta'anii jiru. Nama afuriif nama sadiin taphanna jechuudha. Sababa namoonni nu gidduudha akka carraa sababa tokko nu jalaa ba'anii deemaniif jechuudha. Amma kuni sagalidha akka carraa ta'ee waan ta'eetiif kana keessaan fuudha. Kana meeqa fudhattu jechuudha. Afur fudhattu jechuudha. Afur fudhadha. Guruppii kana bakka bu'ee kan fuudhu eenyudha? Guruppii tokko bakka bu'ee kan fuudhu. Isin afur fudhadha as keessa maratadhaati. Afur fudhadha. Osoo laaliin. Afur. Waaw. Bakka. Okay. Isi afur fudhataniitu jiru.
Gaaffii gaafatamu jechuudha. Guruppiin jalqabaa isaan ta'a. Obboleessa keenya Faarfataa Eeliyaas Farraa Kaanaa guruppiin jalqabaa isaaniidha. Itti qophooftu jechuudha. Guruppii irraa kaanuu lakkoofsa tokko eenyu bira jira? Lakkoofsa tokko guruppii jalqabaa irra jira. Guruppii eeluu farra jechuudha. Akkas jedha gaaffii lakkoofsa tokkoffaa baasiin bidiruu noo itti ba'e qarshii Itoophiyaatti meeqa'edha? Daqiiqaa kaameraamaanii keenya nuu qabaa. Hunda isaaniitti jechuudha. Sekeendii 5-10 qofa. Qabii waan ta'e irraa qabdaa fi obboleessa keenya Eeliyaas nuu qaba jechuudha. Baasiin bidiruu noo itti ba'e akka qarshii Itoophiyaatti meeqa? Maayikii sana fudhadhaa. Tilmaamaan otoo hin taane baasiin bidiruu noo itti ba'e meeqa? Wal mari'attanii deebisuu dandeessu. Guruppiin kunillee yoo baktan walitti himtanii jechuudha. Dafaa daqiiqaa seesan dhumaa jirti. Dhumte daqiiqaa sekoondiin dhumte harkaan na agarsiise yeroo isheen dhumtu. Akka yeroo sanaatti akka ammaatti birrii Itoophiyaatti jechaan jira. Baasii yeroo sana ba'e birrii Itoophiyaatti meeqa? Baasii yeroo sana bidiruu nooyiif ba'e. miliyoona 10 hin darbadhee. Miliyoona 10 argachuu hin dandeenye jechuudha. Garee kana keessa namni yaalatan jirtu? Baasiin bidiruu nooyitti bahe akka qarshii Itoophiyaatti birrii meeqa ta'a? 100,000 hin lakkaa'amu. Namichi kophaa isaatti dadhabee waan hojjeteef amma qarshii isaati kan nuti barbaanne jechuudha. qarshiin qabu waan Qarshii qaba. Baasiin itti ba'ee jira. Birrii baay'eetti itti ba'ee jira waan ta'eef birriin isaa jechuudha. birrii qabu. Ayi birriin itti ba'ee jiraaf hin gaafachaa jira. Birriin itti ba'ee jira. Birrii meeqadhaan jedhe malee jira birriin itti ba'e. Kanaaf argachuu hin dandeenye jechuudha. Achirra kan jirus ta'e lakkoofsa tokko na deekenni. Lakkoofsi tokko namni yoo dhabde mallattoo nama machaa'ee agarsiisedha. Mallattoo nama machaa'ee daf. Nutti agarsiisa na mallattoo nama machaa'ee. Meerre dafiiti. Lakki araqee dhugaan jirtu machooftee baateetta. Jedh dhugdeetta. Lakki. Jedhi mul'isi. Harkee isaaniitti buusaa fi mul'iseetti kan jiru hojjamtoota dhaggeeffattoota keenya baasiin bidiruu itti ba'e gara dhumaarra hunduma isaa walfaana kan isinii deebisnu ta'a. Lakkoofsi 2 eenyu bira jira? Lakkoofsi 2 ammas guruppiidhuma sanadha jechaadha. Waaqayyo guyyaa 6 keessatti wantoota hunda uume guyyaa kana hundumaa iyyuu waan uumame fi guyyaa uumame kaa'eera. Garuu uumame kan jiru maqaan isaa kan hin dhahamne eenyu? Guyyaan uumame kan gaafa akkasii uumame kun kan hin jedhamne uumame immoo kan jiru eenyudhan? Bishaan gaafa meeqaffaa uumame himameera. Daf daqiiqa sekoondiin jedhamte 2 3 guyyaa 6 keessatti wantoota uumaman kana dhagaan gaafa kanaa bishaan gaafa kanaa namni gaafa kanaa jedhamee hundumtuu dubbatameera. Guyyaa 6 kana keessatti gaafa akkasii uumame jedhee maqaan isaa hin dhahamne garuu uumamee jira. Gaafa yoomii uumame eenyu maqaan isaa? Hafuura qulqulluu. Argachuu hin dandeenye daqiiqaan isaanii jalaa dhumee jira. Guruppii kana keessa namni yaalta yoo jiraattan. Maaltu uumame? Guyyaa kan hin uumamee kan jiru garuu gaafa akkasii uumame kan hin jedhamne. Daqiiqa keessa dhumaa jira. Guyyaa tokkoffaatti. Waa'ee guyyaa tokkoffaa miti. Sirumayyuu gaafa. Guyyaa inni uumame kan hin kaa'amne. Garuu uumamee kan jiru. Uumamee kan jiru guyyaa yeroo duraa inni uumama tokkorraati yeroo dubbistu dukkana callaqoo gadi fagootu ture jedha. Inni kan biraan bishaantu irra turedha. Bishaan sun yoom akka uumame hin keenye. Uumamee inni immoo gaafa uumame beekamaadha. Uumamee jira jechuudha. Argachuu hin dandeenye gaaffii itti aanutti dabarraa fida. Adabbiin isaa maalidha ture? Asken lakkoofsa 2. Oh my god. Oh mallattoo nama reef dibamee mul'isedha. Flight mode godhadhu silkii kee flight mode. Sagantaarran jira qoy godhana bilbii. Mallattoo nama reef dibamee mul'isedha. Gaaffii lakkoofsa 2 mallattoo nama reef dibamee nutti mul'isume. Laalla. Egaa mallattoon nama reef dibamee nama fuuraaf godhuuf baay'ee iddoo filaatu. Akkam godhata isti?
mallattoo sana agarsiisutti darba. Ameen. Luyyaan isaanii ga'u namni bokka isaanii taa'uu hin danda'u. Jadi mul'isi. Baay'ee isaanii. Mallattoo nama reediyoo akka kanaati. Teessoo nu jalaa caccabsee oolee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenyatti bu'aaraa jirtu, gammadaa jirtu, waan sirraa barachaa jirtu jenna. Egaa dhumarra kan isiniif deebifnu ta'a. Gaaffii lakkoofsa sadaffaa eessa jira? Kaameraa fuuldura jirtu. Gaaffii lakkoofsa sadaffaa. Eenyu qabatee jira? Achi jira. Guruppii sana keessa jechuudha. Seexanni tokko yeroo bahu torba fudhatee deebi'aa jedha macaafni. Nama tokko keessaa seexanni deddeebi'ee si'a afur iyyee shanaffaa irratti gaafa namicha keessaa iyyisiif seexana meeqa ta'a? Takkaatti tokko baate torba fidattee dhufti. Si'a shan yoo keessaa iyyee deddeebi'ee shanaffaa irratti seexana meeqatu ba'uu danda'a namicha keessa? Eshi kaabuli kana barbaade. Maatii ittiin geessitanii. Awwaajjii rakkoon qabu waan barbaadaniin hojjedhaati fidadhaa. Afidatu. 35 warra dhumarra yaa miti. Gaafa shanaffaa irra dheela tokko ba'ee torba fidee dhufa. Torbichi ba'ee immoo torba fidee dhufa. Isaan immoo ba'anii amma fidanii dhufu. Dafaa dhageen keessan dhumaa jira. Meeqatti? Argachuu hin dandeenye jechuudha. Dhageen isaanis dhumee jira waan ta'eedhaaf gara dhumaarra kan itti himnu ta'a. Seexanni gaafa shanaffaa akka bahucha inna namoonni baay'een keessan seexanni takka isin keessaa iyyee beeke si'a afur yoo isin keessaa iyyee beeke shanaffaa irratti meeqa akka ta'u isinitti himna dhumarraa. Akkasidha. Gaaffii biraatti dabarra yeroon keenyan ariifata waan ta'eef lakkoofsa afur. Lakkoofsa afur jira. Lakkoofsa afur jala keenyatti kan jirru lakkoofsa afur hin jiru jechaadha. Lakkoofsa shan. Lakkoofsa shan hin gaafanna. Laficha fidi osoo namni siin jedhe maal geessita? Laficha fidi yoo inni naan jedhe lafti lafa iddoo fuutee lafa kana sumarra dhaabbannu waan ta'eef iddoo fuutee itti geessitu waan hin jirre wanta itti geessitu hin jiru. Laficha fidi siin jedha namni. Bakka laficharraa inni yoo deeme lafa sana geessuu hin danda'amu. Kan lafa sanarra jirutti safaan iddoon geessuu hin qabu. Argachuu hin dandeenye kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya adabbiin isaa maal akka ta'e ilaallaa. Lakkoofsa shan abbaa barbaadde of ciniinsisedha. Guruppii sana keessaa namatu isa ciniinsa jechuudha. Namatu isa ciniina jechuudha. Iddoo barbaaddetti kenni isaantu si ciniina. Guruppii kana keessa kot harkasaa ciniin iddoon isitti kenne ciniinta. Achumit. Maka. Okay. Okay, shi enjun bayeessa godhee ciniine fakkaata. Baay'ee dhukkubee jira. Surreen amma citutti ga'eera. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya bu'aaraa bashannanaa irraa barachaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Lafa jirtan iddoo jirtanitti biyya keessa biyya alaa kan jirtan hundumni keessanuu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Barri 2014 bara eebbaa bara gammachuu isiniif haa ta'u. Itti milkaa'isiniin jennaan mallee qophiin keenya itti fufeeti kan jiru. Gaaffii lakkoofsa 6 eenyu bira jira? Lakkoofsa 6
Namni gaafa du'u faallaa mallattoo gaafa dhalatu agarsiisa. Maalinni nu agarsiisi? Namni gaafa du'u faallaa mallattoo gaafa dhalatu agarsiisa. Maalinni nu agarsiisi? Namni gaafa dhalatu hin bu'aa. Gaafa du'u immoo kolfaa du'u. Okay, mee nu agarsiisi mee akka inni tatta'u lamaan isaa. Yeroo dhalatu Este yaalamuu qaba dirqamadha. Dirqamadha. Ta'u isa gaafa dhalate sana isa gaafa du'e sana akka isaan nu agarsiisuun dirqama ta'a gaaffii keenya keessatti waan ta'eef kana caalatti. Adabbiin achirra jiru akkasiin hin taanetti argataniiti kan jiranii namni gaafa dhalatu hin bu'aa gaafa du'u immoo hin kolfaa garuu maal agarsiisa meeshaan agarsiisu sana nutti himanii yoo nutti namiin adabbicha itti fufachaadha. Tole bakka saagaa adabbiin as jiru baacoo tokko himii dirqama kolfisiisuu qabda jedha. Bakka isaan bu'aadhe waan ta'eef guruppii isaanii keessaa ishii ilaalla. Okay. Namni na dhalatu daa'imni na dhalatu hin boossu waan ta'eefi. Gaafa dhalatu mee akkam ta'a namni gaafa dhalatu? Gaafa dhalatu sitti agarsiisee ta'e. Mee agarsiisi. Jedhi mee kolfiidha akka gaafa dhalate du'eetti akka gaafa du'utti. Gaafa du'u immoo namni ofiyyuu beeku gaafa. Mee jedhi maal agarsiisa mallattoo? Diriiree gogeetti kan inni ciisu. Isgood harka keessa walitti buusaa guruppii kanaaf mo'ataniiti kan jiranii sirriidha. Namni gaafa dhalatu bu'aa gaafa du'u mola. Akka jedha kolfaa du'achaadha maaliif jireenya biyya lafaa rakkina kana obbaafate waan du'eef guddaa galatoomaa gaaffii koo amma ammaatti kan naa deebise garee kana dhachaadha. Gaaffii lakkoofsa torba. Kolfa anuma bira jira. Isa bira jira. Osoo Yesuus hin dhalatiin lakkoofsa haga 100tti jira jennu. Akkamitti lakkaa'amaa ture? Lakkaa'ii nu agarsiisi. Osoo Yesuus hin dhalatiin dura lakkoofsi haga 100tti jira haa jennu. Akkamitti lakkaa'amaa ture? Lakkaa'ii nu agarsiisi. Lakkoofsi dhaloota Yesuus Kiristoosiin dura lakkoofsa biraas ta'e asii gadi lakkaa'amaa kan inni dhufe. Lakkaa'ii nu agarsiisi. Asii gadi lakkaa'amaa kan inni dhufeef immoo lakkaa'ii agarsiisuu kan danda'u dhuma lakkoofsaa yoo beekuu dandeenya. Dhuma lakkoofsaa immoo dhaabbataa waan ta'eeti. Dhumni lakkoofsaa dhuma isaarraa kaasee asii gadi lakkoofsa waan ta'eef lakkoofsi dhuma hin qabu. Haga 100tti jira jennu jedheera. Fakkeenya fudhannee 100 daangaa gooneetu kanan sitti himaa jiru waan ta'eedhaaf sirriidha argataniitu jiru. Fakkeenyaaf haga 100tti jira haa jennu jedheera. Fakkeenya 100 fudhannee waan ta'eef 199 jedha asii gadi lakkaa'ama jechuudha. Yesuus Kiristoos dhufee achii olee deebise. Akkas ture gaaffii itti aanu lakkoofsa 9. Lakkoofsa 9? 8? 8dha? Okay. Lakkoofsa 8 isuman gaafadhachaadha. Abbaan kee si malee hin qabu. Ilmi abbaa kee fi intalli ormaa wayii osoo wal hin fuudhin dura kan abbaan kee fuusise eenyu? Rasiin deebi'a. Abbaan kee si malee hin qabu. Ilmi abbaan kee fi intalli ormaa wayii osoo wal hin fuudhin dura abbaan kee fuusise eenyu? Ilmi abbaan kee fi intalli ormaa wayii osoo wal hin fuudhin dura abbaan kee fuusise eenyu? Harka ta'etu jira harka keessa walitti buusaa fi gaaffii gaafataman guutummaa guututti deebisuudhaaf tokko qofa dhabaniitu kan isaan jiranii laficha fidi kan jedhu dhabanii kan jiranii guruppii sanaaf lakkoofsa 9 eessa jira? Lakkoofsa 9 faarfataa Eeliyaas bira jira. Gaaffii kun hunduma isaaniidhaaf kan inni qophaa'ee jiru jechuudha. Addaan maal argatee gammade? Hewaan argatee gammade. Qoy gaaffii hewaan argatee gammade. Hewaan eenyu turte? Hewaan ishee gooftaa Yesuus Kiristoos kenneef turte. Gargaartuuf. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafsanan dhalannee. Ishii waaqa ta'ee jira malee Yesuus hin jedhamne garuu sagaleedhaan hafuuraan jira jechuudha. Bara hewaan sana Yesuus jedhamee waamama waaqayyo jedhee waamama. Suma namoonni baay'ee kakuu moofaa keessatti Yesuus akkas godhe jettanii yeroo lallabdan baay'een keessan soroorsuu dandeessu waaqayyo jedhama achi keessatti jechuudha. Guruppii isaanii keessaati hewaan eenyu turte kan jedhu amma namni biraa deebisuu danda'a. Hewaan eenyu turte?
Ewaan nameen turre isheen maqaan ishee eenyudhan jenneeni ewaan eenyu turte? Dafa. Gargaartuu godhee ishee Yesuus waaqni cinaacha isaa keessaa Ammas irra deebi'aa ewaan eenyu turte? Siif. Beeku ewaan eenyu turte? No. Ewaan eenyu turte? Dura jechuudha. Turte jechuun excellent is good. Lafee turte erga keessa itti buusaa fi ewaan lafee turte. Lafee kam turte? Lafee cinaacha turte erga keessa walitti buusaa fi maaliif reefuu ta'e jedhe? Siinan gaafadha. Maaliif reefuu ta'e jedhe? Ko maalidha maal argate waan maddaa wayii maal argate? Egaa akkuma maccaafni qulqulluun jedhu namni namaaf qoricha namni wees immoo namni nama malee jiraatudha. Addaan yeroo sana qophaa ture. Egaa ishee argatee booddee amma reefuu ta'ee jedhe. Amma reefuu ta'e jedhee maaliif reefuu ta'e jedha? Macaafa qulqulluu keessatti haadhi manaaf abbaan manaa lafee tokko jedha. Abbaan ilmi abbaa faadha isaa hin dhiisa minaamin jedha. Sagalee Waaqayyoo jechuudha. Haadha manaasaa ishee isaaf taatu kana waan Waaqayyo fuudhee kenneefiif itti gammade. Erga itti gammade reefuu ta'e jedhee namoonni baay'ee akka itti gammadan abdii guddaa qabna jechuudha. Reefuu ta'e kan jettan fuutanii namoota baay'ee jiru jechuudha. Adabbii hin qabdanii irraa buutaniitu kan isin jirtan argataniiti kan jirtan jechuudha. Guruppiin keessan deebisee jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuraatti finneetti kan jirru. Nu wajjin akka jirtan bu'aaraa gammadaa gaaffii keenya baay'een keessa yaala akka jirtan abdii guddaa qabna. Gaaffichi maal ture akkam ture kan jettan jiraachuu dandeessu. Gaaffii kana kan waliin deebisnu ta'a gara dhumaarra jechuudha. Amma lakkoobsi 4 hafeetu jira. Lakkoobsa 4 fedhiidhaan eenyuun gaafadhu? Eenyuun gaafadhu? Fedhiidhaan faarfataa Eeliyaasiin hin gaafadha. Fedhiidhaan lakkoobsa 4 ati eenyudha? Ati eenyu? Ani Eeliyaasidha. Ani Eeliyaasidha jedhee eenyu turte? Eeliyaasuman ture. Eeliyaasidha Eeliyaasuman ture jedhee dhabeera waan ta'eetiif namni yaalu jira bira. Isa adabbiisaa asirraa laallatu inni adabbiinsaa akka seexana baatu iyyitaa'edha. Akka seexana baatutti iyya. Nama biraa namni gaafatamu jira? Akka seexanaatti iyyita mee iyyi tokkicha nu agarsiisi. Si'a sadii seexana bahu. Ani achiin beekame. Keessaan namaltu gaafa sanbata waldaatti ilaalla. Fedhiidhaan namni gaafatamu jira gaaffii kan. Fedhiidhaan an biraa si gaafadhu? Okay, deebisuu yaalaa yoo dhabe hin iyyannisi. Ati eenyu turte? Eenyudha eenyu turte? Amma ati eenyu? Amma fakkaattii gooftaa Yesuus. Okay, eenyu turte? Dura immoo cubbuun nu dhaalee ture garbummaa cubbuu jala turre. Amma garuu ni nu isaatiin nu dhalachuu isaatiin isa wajjin bara baraan mootummaa isaa keessa jiraachuu argate. Argachuu hin dandeenye waan ta'eedhaaf hin iyya innis jechuudha. Akka seexana baatutti jechuudha. Isti iyyi nu agarsiisi. Irree? Kanumaan eessumaan. Irree? Irree? Yoo nama shiillee dadhabee fageetan argisiisaa jira. Mee nu agarsiisi. Bahi keessa. Irreen agarsiisee kan jiru harka walitti buusaa fi okay. Gaaffiin kun ammas namni fedhiidhaan gaafatamu jira. Obboleessi keenya sanyii guutu gaaffii kana irratti nan hirmaadhadhe. Ati eenyu? Ani anuma. Ani ana jedhee eenyu turte? Anuma rasin ture anuma rasin. Argachuu hin dandeenye waan ta'eedhaaf tokko argateera ishee eenyu turte jedhu dhabee ati eenyu? Ani ana eenyu turte kan jedhu garuu argachuu hin dandeenye takko iyyee nu agarsiisa jechuudha. Tokkicha iyya. Tokkicha iyyume laalla. Okay, eenyu turte kan jedhu nan deebisaaf jedhee guruppii isaa keessa.
Obboleessi keenya. Namuma ture. Okay. Nama ture. Nama ture argachuu hin dandeenye waan ta'eetiif dirqama iyyachaadha. Tokko iyyee nu agarsiisa. Istee nu agarsiis filiis. Tokkuma. Ani hin beeku. Birrii baay'ee itti baasne. Enggak harga walitti buusafi. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya tapha ajaa'ibsiisaa irra kan jirru harri ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga geessan kan nuti qophii kana qopheeffannee jirru faarfattoota akkasuma geggeessitoota akkasuma hojjettoota mana muuziqaa keessaa wajjin qaroo maltiimiidiyaa irratti hojjennee qopheeffannee kan jirru waan ta'eef like share godhaa nu wajjin turaa maatii keenya ta'a gara fuulduratti kanaa olitti qophii babbareedoo kanaa ol nama bashannansiisan akkasuma fiilmii garaagaraa koomedii diraamaa waan dhedheeraa fi gaggabaaboo argachuu dandeessu waan ta'eedhaaf qaroo maltiimiidiyaa qaroo fiilmis production fiilmis irratti nu eegaa isiniin jenna. Taphni keenya ammallee itti fufeetti kan jiru buna dhugaa jirra isin lafa jirtanitti dhugaa maatii keessan faana bu'aaraa amma gaaffii keenya. Gaaffii silaa seexanni tokko yoo ba'ee tokko shanti fudhatee dhufe jedhu deebisaa feesbuuk irratti illee namoonni onlaayinii laayivii nu deebisan jiru. Obboleessi keenya Solomoonii olii guddisaa kan jedhu baay'isuu 35 jedheeraa hin arganne moo argateera. Obboleessa keenya Solomoon olii guddisaa gaaffii nuyi gaafannee karaa liivii nu hordofuudhaan yaalee jira garuu argachuu hin dandeenye jechuudha. Obboleessa keenya son lafa jirtutti baga ayyaana waggaa geessisiin jechaa jirra. Maatiin qaroo maltiimiidiyaayyuu baga geesse garuu argachuu hin dandeenye. Adabbii qabaa lafuma jirtutti adabbii isaa adabamtee jechuudha. Yuutuubii qaroo miidiyaa like share subscribe gochuudhaan deeggaraan nu bukkee dhaabadhaa qophii adda addaa qopheeffannu unu wajjin hordofaa isiniin jenna. Gaaffiin keenya deebuu ta'a fedhii keessa yoo ta'e gaaffiin isiniif adeebi'u. Dhaggeeffattoonni keenya gaaffiin akka deebuu barbaadu. Hin barbaaddu? Hin barbaaddu? Gaaffiin keenya nuuf adeemu. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya itti fufeetti kan jiru bashannanaa bu'aaraa irraa baradha. Gaaffii tokko hanga 9tti gaafatame keessa guruppiin tokko deebisaniitu kan jiru badhaasni isaa dhumarra ni jira. Amma gaaffii sanaaf deebii yerootti deebisnu ni ta'a. Nafana tura gaaffii isaa sinitti dubbadheetan deebii isaa sinitti ma jechuudha. Sinis na hordofaa iyyatuma tanii dhugdanii suuta fayyadama. Baay'ee keessa fagaachaa jirtu. Dhaggeeffattoonni keenya nu hordofaa jirtu. Sin gara nyaataatti hin goriina isiniin jenna. Lakkoofsi tokko baasiin bidiruu itti bahee akka qarshii Itoophiyaatti meeqaa jedha. Baasiin bidiruu itti bahee barsiisota teoloojii akkasuma namoota garaagaraa gaafachuu kan dandeessan biliheena 2 fi miliyoona 8 akka birrii Itoophiyaatti birrii biliyeena 2 fi miliyoona 8 bidiruu itti bahee bidiruu guddaa jedhama. Bidiruun suni isatti bahee jedha. Lakkoofsi 2 Waaqayyo guyyaa 6 keessatti wantoota hunda uume guyyaa kana hundayyuu waan uumamee fi guyyaa uumame kaa'eera. Garuu uumamee kan jiru maqaan isaa kan hin dhaamne eenyu jedha. Yoom uumame jedha. Obboleessa keenya Eliyaas Addunyaa nan deebisa jechaa jira. Guyyaan uumamne hin kaa'amne garuu uumameera qilleensadha. Waaw qilleensa dhadheetu jira. Qilleensa irraan fagaatu deebisa garuu argachuu hin dandeenye. Tokkicha as bahee sirbee nu agarsiisa jedha dabbisa. Asumaan Eliyaas bartu tokkicha as bahee sirba. Otoo kaameraa hin dhaabiin kaameraa fuulduratti as baheetu nu agarsiisa. Tokkicha tole faarfannaa tokko nu affeera as bahee jechuudha. Muuziqaa isaa wajjin kiiboordiin akkattiin akkoo nama kiiboordii kaasetti yaada isaatiin dubbachaa nu affeera. Kottume kottu lakki koy yeroo nu jalaa fixa waan ta'eef. Meerree Meerree cinaa dhufu obboleessa keenya eeluu isa kanadha jechaadha. Eliyaas Addunyaa asumaan wal bartu. Baay'ee fufurdanna jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya mee waan ta'ee dhume. Galata nambana
Kana taana mana afaan kodeera hin arganne jechuudha. Muuziqichi ammaa kuni yoo nichise yoo har'a gadee kibirii keetiif waan sagade jedha. Nabeeti kan jiru jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gaaffiin kuni guyyaan uumame kan hin beekamne garuu uumame kan jiru seexanadha. Kan inni hin uumamne gaafa akkasii uumame jedhamee dubbatamee jiru guyyaa jaan keessatti gaafa yoom uumame kan jedhuuf immoo gaafa ergamoon uumame gad darbatame badii godhee jechuudha seexanadha jechuudha. Na hordofaa lakkoofsi sadaffaa seexanni tokko yeroo bahu torba fudhatee deebi'a jedha macaafniidha. Nama tokko keessaa seexanni tokko bahee deddeebi'ee si'a shanaffaa irratti seexana meeqa ta'ee baha kan jedhuudhaaf 21,952 ta'a shanaffaa irratti jechaadha. Kun immoo akka inni itti ta'u namoonni bilbila qabdan iskiriptii qabdan baafachuu dandeessu. Tokko hin baati 8 fiddee dhuftee galti. Torba fiddee dhufti. Tokko meeqa fida? Torba fida. Torba yeroo fidu meeqa ta'an jarri? 8 ta'an. 8 kun ammas hiyyaa'u torba fidanii dhufu kophaa. 8 kun hundumti isaanii tokko ishee torba fiddee dhufti. 56 fidanii dhufu. Isaa booddee 56 otoo hin taane 64 fidanii dhufu. 64 fidanii dhufu. 64 fidanii 8 torba hin baay'atu. 8 baay'atu 8 amma waan ta'eef. 8 waan ta'eef 64 ta'u 64 kan ammoo hin baay'ifna jechaadha. Isaan booddee 21,952 dhufa jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya herreegdanii bira ga'uu dandeessu. Guyyaa shanaffaatti nama tokko keessa seexanni gaa'uu salphaatti argachuu dandeessu jechuudha. Seexana amma kanatu nama keessa ba'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 4 ati eenyu jedha. Ana jedha argatee jira ture obboleessi keenyi eenyu turte kan jedhuuf Addaam ture. Turte jechuun dur otoo hin jiraatiin jechuudha. Addaam ture jechuudha. Addaam turte amma garuu sidha. Si taate jechaadha. Lakkoofsa 5 guruppii kana kanatti fakkaata kan gaafatame miti. Lakkoofsa 5 isaantu gaafatame laficha fidi osoo namni siin jedhee maal geessi taa'edha. Laficha fidi yennaani lafti hin deemuu jedhe obboleessi keenya jechaadha. Namni lafa fidi siin jedhe miti. Gaaffii kana keessatti hibattee lafeedha. Is good. Laficha fidi jechuun lafee fidi jechuudha. Lafee malee lafa fidi namni dhee naman gaafatu lafti hin deemu waan ta'eef waan dhufuu qabu lafeedha. Kanaaf lafee fidi jechuu isaatiin lafee fuudhee itti geessuu qaba ture jechaadha. Eenyu? Obboleetti keenya Siifan Jiisas lafee fidi jechuudha jettee jirti jedhanii si fuudhee jirtutti ayyaana gaarii siifaa ta'u argattee jirta harka rukutaa fi liifiidhaan namoonni nu hordofan baay'een isaan argatanii jiru jechuudha. Laficha fidi jechuun lafeetti geessita jechaadha akka jedhetti. Lakkoofsa 6 namni gaafa duufaan mallattoo gaafa dhalatu agarsiisa. Maal inni nu agarsiisa jedhee obboleessa keenya faarfataa araarsaa yookiin abbaa Eerooy istiidiyoo El Aaron istiidiyoo yookiin qaroo multimedia or qaroo films kan jedhu argatee jira jechuudha. Namni gaafa dhalate jedha gaafa du'u immoo bashakkadee du'a jechaadha. Maaliif gaafa dhalatu rakkinatti dhalata gaafa du'u keessaa baafata waan ta'eef hin kolfa jechaadha. Lakkoofsa 7 lakkoofsi 7 osoo Yesuus hin dhalatiin lakkoofsa gad dhibbaatti jira jennu akkamitti lakkaa'ama kan jedhu dhibbarraa asii gadi lakkaa'ama jechuudha. Gad dhibbaatti erga daangeessine argatanii jiru guruppiin kuni. Abbaan keessi malee ilma hin qabu. Ilmi abbaan kee fi intalli ormaa wayii osoo waliin fuudhin dura kan abbaan kee fuusise eenyu? Ana jedhee argatee jira. Kiiboordiste Saamu'eel jechuudha. Anuma dhadhaa sirriidha. Otoo abbaansaa isa malee hin qabu. Abbaansaa otoo inni fuudhin dura fuusise dubbatee jechuudha. Garuu akkami? Ofuma kee fuudhuu barbaadda moo jaarsa erguu barbaadda? Obboleessi keenya ofii koon erga daraa keessan abbaa dhumti keessan sinaa fuusisu. No gidduu kana obboleessi nama ergachuun keenya oolu isiniin jenna. Ayyaanuma kana ollee lakkoofsa 8 deebiseera. Lakkoofsa 9 yookiin isa dhuma. Addaam maal argatee gammade kan jedhu Hewaan argatee gammade jechuun haadha manaa jechaadha. Dargaggootatu baay'atu immoo kan argitanii Hewaan eenyu turte kan jedhuuf lafee turte argataniiru. Lafee kam turte? Lafee cinaachaa turte. Lafee kam cinaachaa jedhanii
sirriidha lafee cinaachaadha garuu lafee isa karaa kamiin jenneeni lafee kamiin jedhee lafee jallaa turte jallaadha lafichi lafee jallaa turte jechaadha lafee jallaa turte hewaanii waaqayyo ishee eebbisoo kanaaf rakkinnu kanaaf dhufee eebbifamaa hewaanonni hewaanota eebbisaay addaam baay'een isaanii addaam namoonni nu bira jiranii maaliif reefuu ta'e jedhe waan ta'e akka carraa ganamuu jechuun dinneedhee yaada akka kiyyatti egaa waan ajaa'ibaati. Gaaffiin keenyaa fi deebiin keenya kana fakkaata kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nu wajjin jirtu aan obboleessi keessan Faarfataa Daani'el Mootummaa jedhama. Qophii kana isin wajjiniin kan ture jechuudha. Qaroo maltiimiidiyaa irratti wajjiniin turre akkasuma qaroo miidiyaa yuutuubii irratti miti faarfannaan Yesuus dhalateera kan jedhu gadhiifamee waan jiruudhaaf liiviidhaan karaa feesbuukii nu hordofaa kan jirtan akkasuma guyyaa irraa nu hordofaa kan jirtan kallattii adda addaatiin buufadhaa daawunlood godhaa viyuu godhaa sheer godhaa laayik godhaa hordofaa akkasuma waaq jiraatu birratti abootuu koo faarfannaa jedhu hordofaa dhaggeeffadhaa isiniin jechuu barbaanna. Faarfannaa ayyaanaaf jala faarfannoon hedduu gadhiifamanii jiru itti akka bohaartan irraa akka barattan abdii guddaa qabna. Sagantaa keenya agammaatti akkanatti turre. Gara dhumaatti finneetu kan jirru dhumarratti dhaamsa yoo qabaatan obboleessa keenya araarsaarraa yaada tokko fudhannee sagantaa keenya gara walitti qabuutti finnaa yeroo keessan dabarsitaniin wajjin waan dabarsitaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Ayyaana gaarii qophiin keenya isinitti kan tole laayik sheer sabiskiraayib qaroo miidiyaa miliyoona akka galuu danda'utti jabeessaa isiniin jechuu barbaanna. Gara obboleessa keenya araarsaa. Galatoomaa isiniin jedhaa hundumtuu laayiviidhaan kan nu hordofaa turtan addunyaa marra kan jirtanii maatiin qaroo miidiyaa hunduma keessaniin galatoomaa jechuun barbaada. Faaruun keenya gadhiifameera already namoonni laayiviidhaan hordofaa jirtan faaruun keenya gadhiifameera. Bifa bareedaadhaan amma ilaalamaa jira. Keessumaa faaruu ergaa bareedaa qabu faarfattoota hedduun kan irratti hirmaatanidha. Qaroo miidiyaa sabiskiraayib laayikii sheerii godhaa. Kana malee qophii intini tokko qopheessinee jira. Keessumaa badhaasa tokko qopheessinee jirra. Badhaasa tokko qopheessinee jirra jechuudha. Har'aa keessumaa feesbuukiidhaan namoonni nu hordofaa jirtan laayiviin kan nu hordoftan feesbuukiin kan hordofaa jirtanii badhaasa nami yeroo jalqabaa qaroo miidiyaa yeroo jalqabaaf laayikii godhee koomentii barreesse koomentii isaa namoonni hedduun yoo laayikii godhan ilaalanii yoo laayikii godhan koomentii sanaan jalqaba laayikii isaa ilaalamee namoonni laayikii isaa kan ilaalanii baay'ee kan ilaalameef 200 badhaafamaa itti aanaan 100 badhaafamaa sadaffaan kaardii abbaa 50 badhaafamaa guyyoota 3 gidduutti kan dhumudha. Kanaaf hundumtuu irratti hirmaadhaa badhaasa kana keessa qooda qabaadhaa isiniin jenna. Akkasuma qophii kana keessatti hojii kana hojjechuudhaan namoonni nu duukaa turan faarfataa Salamoon Alamuu akkasuma faarfataa Eeliyaas Addunyaa waraabbiidhaan bifa garaagaraatiin obboleettii keenya obboleettii keenya Natsaannet Atoomsaa Saamu'eel akkasuma obboleessa keenya Daanii faarfannaa isaa waaq jiraatu irraa kan argattan Eeliyaas Tasfaayee faarfannaa bifa haaraadhaan qophaa'ee isin qaqqabaa jiru. Eeliyaas Addunyaa faarfannaa biraa kan isin qaqqabaa jiru. Kana malee faarfannaa hedduun qaroo miidiyaa yuutuubii irratti kan isin qaqqabu qophaa'ee jira. Buloota keenya hundumaa bifa garaagaraan Saamu'eel Girmaa hojii gurguddaa hojjechuudhaan deeggarsa garaagaraa poostera kaaneenus fiilmii kaaneenus yuutuubii sabiskiraayibii godhaa akkasuma irratti hirmaadhaa isiniin jenna. Hunduma keessan bifa garaagaraan mana huccuu aadaa huccuu nuuf kennuudhaan nu deeggaran Waaqayyo isaan eebbisu jenna. Maqaa isaanii jalatteeru kennina. Waaqayyo isaan eebbisu. Galatoomaa. Ayyaana gaarii hundumtuu ayyaana gaarii.
Okay, asumaani yaada tokkoon qaba. Yeroo ammaa kana YouTubein qaroo miidiyaa jedhu haala addaaf hojii bareedaa irra jira. Ijoollota faarfattoota ayyaana qabanii dhokatanii haalli yeroo isaan dhoskee rakkina guddaa keessa jiran illee gara istiidiyootti waame abbaan qaroo miidiyaa jechuudha. Faarfataa Araarsaa Addunyaa abbaa keenya hafuuraa fi guddisee keenyadha. Guddaa galateeffachuun barbaada. Gara istiidiyoo illee kan dhuunfaasaa qaba, YouTube kan dhuunfaasaa qaba, kaameraa kan dhuunfaasaa qaba, viidiyoo editingis waa hundumaadhaan guutuudha harkisaa. Na ijoollee baay'ee gara haala dhoske keessaa achas baasee yeroo ammaa kana yeroo itti deeggaraa jirudha. Akkasumallee anas sadarkaa kana gubbaarraa akkan ga'uuf tumsa guddaa kan naa godhe waaqa gaditti maatii koottis aansee isa galateeffachuun barbaada. Gooftaan jireenya isaa haa eebbisuun jedha. Kallattiidhumaan ammas faarfannaa haala yeroo taa ilaallatu nan jiraadha shakkii malee jedhu tokko qabadhee dhiyaataan jira. Innis ani kan saatiidha warri kan Yesuus ta'anii yaadda'anii ani kan Yesuusidha jedha. Faaruu akkas jedhu qabadhee dhiyaadha. Yeroo dhiyootti YouTube qaroo miidiyaa irratti hin gadhiifama. Hundumti keessanuu subscribe, share, like gochuudhaan nu bira dhaabadha. Akkasuma poosterii isaallee gadhiifameera. Facebookii Elias Tasfaayee, Singiree Elias Tasfaayee jedhu irratti arguu dandeessu. Gooftaan bara keessan eebbisu. Akkasuma ayyaana gaarii isiniin jedha. Eebbifamaa lafa hirtanitti gooftaan isin faana ta'u ayyaanni guddaan isaa isiniif haa dabalamu jedha. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya dhuguma akka haasamaa ture saduudhaaf osoo hin taane boleessa keenya Araarsaa baay'ee galateeffannaa. Namoota hedduu bukkee dhaabachaa kan jiru akkasuma aktiingiin garaagaraa koomeediin diraamoon adda addaa akka uummata keenya qaqqabuuf tajaajila adda addaa geggeessaa kan jiru jechuudha. Gara dhumaarratti jirra. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bohaartii tokkitti isinitti meetan gara xumuruutti deemna hin xumurra reedii xumurree jirra. Namichatu fuula Araarsaarraa lallaba guyyaa tokko. Dubartii guddoo tokkotu kennaa kennuu didde. Qabeenya garmadee qabdi kennaa kennuu didde buusii buusuu didde. Jennaani tajaajilaan kun baay'ee xaareera fakkaata. Garuma ishiitti naanna'eetu ilaa jedheenaan soressi mootummaa waaqayyootti galuurra gaalli qaawwaan immoo keessa bahutu salpha ta'e. Ameen jedhe biyyi irra deebi'et gaalli qaawwaan immoo keessa bahutu salpha ta'e. Jaartii bira ga'eet gaalli qaawwaan immoo keessa bahutu salpha ta'e. Innaan jaartiin maanguddoo dadhabaniiru achi ol jedhaniitu yaa ilmoo koo gooftaaf maaltu dadhabamaa mudhii gaalaa qal'isee uraa limnoo bal'isee wal keessa baasuu danda'a jedhanii egaa mudhii gaalaa qal'isee uraa limnoo bal'isee wal keessa baasa jedhanii waa'ee mootummaa waaqayyoo galee firachuudha. Jajjabaadhaa lafa jirtanitti yana gaarii isiniif haa ta'u qaroo maltiimiidiyaa yeroo hundumaa eegaa qophii adda addaati irratti darba. Torbeedhaan yeroodhaan liivii kallattii adda addaatiin akkasuma YouTube irratti hojii garaagaraa hojjechuudhaan isin biraan geenya galatoomaa isiniin jenna. Boleetti keenya Natsuu akkasuma boleessa keenya Saamii boleessa keenya Eliyaas wantoota garaagaraa gochuudhaan kan nu deeggaraa jirtan meeshaa qindeessuudhaan kiiboordiidhaan kaameramaaniidhaan akkasuma bunaan nu deeggaruudhaan waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jenna. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroo gaarii iddoo gaarii ayyaana gaarii ollaa keessa wal lolta wajjin walitti deebi'a araaramaa jaalala tokkummaa oradha ayyaana kana walii wajjin dabarsaa nuyi kunoo fataa jennee dabarsaa jirra eebbifamaa nagaataa shalom.